Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii Orashaw hundi keessanuu chaanaalii haarawaa banneeti jirra. Warri hamma viidiyoo kana bantanii daawwataa jirtan viidiyoo kana laayik gochuudhaan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nama baay'ee bira akka ga'u akka isin gootan kabajaan isin gaafadhan jedha. Chaanaalii kana haaraa irratti gadhiisna waan babbareedaa waan nama kofalchisan irratti gadhiisna. Chaanaalii kana haaraa wama nama kofalchisan tokko qabadhee isinii dhufeetan jira. Subscribe gochuu, like gochuu akka hin daganne irraa jalqabnee itti fufnaa. Raachuun egaa leelaa taarikii keessa jira. Meemeen ilaalla. Kaleessammoo maal ta'e seetani? Engada viidiyoo tokko hojjanne Oromoo boolee kottaa. Boolee ta'anii asaan busaa nyaachuun qabsoodhaan jedhe viidiyoo sana hojjedhee ani hojjedheera. Achiin booda hiriyaan koo tokko kaleessa raachuu kottu amma yoomitti asaan busaa nyaattaa kottu har'a qurxiin si gaabbasaa naan jedhee na waame. Ishii na gaabbasta taanaan deemnee qurxii booleetti qurxii ajajannee qurxii keenya shakashakaa jirra. Numa shakashaknaa qurxii keenya achi mucaa wayii dhufeet antee raachu antee naan jedhe. Maalidha na nushawaddeedhe maalan balleesseenna unuun kottaa booleetti asaan busaa nyaanna jette ofii qurxii nyaatta nu cabarbartee naan jedhe. Maalidha Oromoo ani yeroondan asaan busaa nyaachuu qaba yoo namni na gaabbase yeroondan asaan busaa nyaachuu qaba gaafa namni naafeeru qurxii sina nyaadha kaa maalidha Oromoo hunda. Bakka jaalalli shambusaa lubbuu raachuuti. Shambusaa eenyuun maa namni jibbu jira. Anis baay'een jaalladha shambusaa. Tokko shambusaa fidnee nyaata reakshinii itti goona jechaadha. Akka isin bohaaraa jirtanu abdii qabnaa. Ammas gara fuulduraatti itti fufnaa. Duutinaan saamini raachii bareeda maki si jaalati amba maaltu dide taa'ee nu hamata amma laa kunooti gammadeera arabii waraaba. Mucattii kana wajjin immoo raachuun leelaa taarikii keessa jira. Leelaa taarikii uma biraa keessa galanii jiru. Viidiyoo kan jira danuu jira. Nama bohaarsu haa ta'u malee baay'ee nama bohaarsu itti fufna. Waan biraa hin himatta moo hin himattu amma jechuun amma laal ni himatta moo ni himattu? Maal otoo ni himadhu baadheewu. Aaraa sin godhanii jechuun ni himatta moo ni himattu jechuu fedheeti. Wayi maakii. Nani saisi warri komantii. Sirbi ka'iitii sirbi. Mataan na dhukkubu jira. Kabra. Mataan si dhukkuba taanaan immoo hafu si dhukkubu manna. Baay'ee si dhukkube moo maaki? Wayi maakii ara adiidha. Maala na dabni garuu adabii biraa himadhu ree. Suura koo profile picture kee godhadhu. Mee wallahi ishee. Ana suuraa eenyu godhate gartee profile kana dura. Maal lagashee waa'ee nama bira na dhibaa? Ani suuraa kan godhachuu danda'u namoota ni beekta akkuma beekamutti dawaayoo akkaati profile picture na gootuuf akkaati profile picture na gootuuf du'u sanii miti waan biraa jechuun hindu profile picture naafu malee hindu waan biraa waan jechuun ani waan biraa ati waan biraa namaa adabuun beektu. Isti maal si adabu isti maaki kana na adabee dhimi waan barbaaddeen si adaba na gaafadhu ati.
Wow, profile picture godhachuun ni cimaa amma. Hin cimu. Kanaafuu bareedaatti jiru jechaadha. Bohaartii gaarii akkasiniif ta'aa jiru abdiin qaba hammas gara fuulduraatti itti fufna. Ittaan siin jedhe seeta ila dubartiin raachuu argatte raachuun bareedduudha. Raachuun bareedaadha. Raachuun xaafaaciidha. Raachuun xaafaaciidha. Dubartiin raachuu argatte hin eebbifamteetta. Okay, raachuun bareedaadha. Isaatu jeelaan. Raachuun bareedaadha. Dubartiin isaa akka Isatti hin dabalin. Ani hin jedhu. Isatti hin dabalin. Ani kana jedhee qofa qaxxaame. Isatti jedhee hin jedhin. haa eegaa siitu jedhe anaatu jee silaa. Maal na dhibee? Okay. Isaatu jedhe dubartiin isaa harkattee raachitu jedhee bareedduudha. Wallaahi hin beeku na dhiisee ani amma. Okay. Dubartiin raachuu harkattee dhugaa dubbachuudhaaf baqa raachuun bareedaadha qashtiidha. Goggeesseeni jechuun akkana miiceeni goggeessee hafa jechuun nama dubartii isaa harkattee tapha dhaafamte. Kunooti siin ga'u ati ma haa ifamu abjee naan jeetu mucaan kutee akkam. Harargee nan deemaa torban tokko booda. Eessa Harargee nan deemaa. si barbaada? Ish Harargee nan deemaa. Akkum ta'u goggona bakka. Harargee nan Akkam deemaa. jechuun Maatii bira nan deemaa. maal haasa'u jira sa? Maal haasa'u jirta? Sambodoo Ciroo sambodoo hoo akkum ta'u goggona. maal jechuu? Natti dubbadhu maal taateeti? Maakii maaf akkas bareedda? Na adabi. Adamameetiin jiraasa? Okay ayyee. Maaliif akkas bareedda? Na adabdee jirta miisa? Na adabdee jirte. Jechuun Na maaliif? adabdee? Ay deddeebitee teetta san siin jedhe. Yii? Deddeebitee teetta. Viidiyoo isaatiin akka baay'ee bohaartan abdiin qaba. Amma viidiyoo isa dhufuun walitti dhufnutti nageenyaan naaf turaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan ammallee sabskiraayib gochuun dagatinaa. Hamma walitti dhufnutti baay'ee.